haleellaa diroonii hanga ammaatti raawwatameen lammiilee nagaa dhaabbilee amantii fi mandaroota uummataa haleella hin qabnuun yaada ajajaa humna qilleensa Itoophiyaa Jeneraal Yilmaa Mardaasaati. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii. Kun qabxiilee ijoo torbaan irratti xiyyeeffachuun kan isin dhiyaatu qophii keessan qophii mil'oo tibbanaati. Qophii mil'oo tibbanaa keenya har'aatiin hidhannoo ammayyaa dirree waraanaa idil addunyaatti jijjiiran yookaan ammoo madaala waraanaa jijjiiran diroonii nammaleessa ilaalla. Waraana waliinii Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiruun dirooniiwwan sadarkaa idil addunyaatti dhageettii guddaa qaban kan waraana waliinii Itoophiyaa keessatti hirmaatan eenyu fa'aa kan fa'atu hirmaate kan jedhu ilaalla. Dirooniiwwan sadarkaa idil addunyaatti gurra jabaa horatan keessaa kanneen akka diroonii Chaayinaa Winglong 1 akkasumas diroonii Tarkii Bayraktar TB2 gurra jabaa dirooniiwwan horatan keessaa isaan jalqabaati. Dirooniiwwan kun waraana waliinii Itoophiyaa keessatti gocha akkamii raawwatanii kamtu dura hirmaatee haleellaa eessa fa'aatti raawwatanii gaafa guyyaa meeqaa Itoophiyaa keessa seenanii kan jedhu ilaalla. Dirooniiwwan kanneen keessaa baay'inaan kan Itoophiyaa keessatti argamu diroonii biyya kamiiti kan jedhus ni mil'anna. Abiyyi Ahmad Aliin kan Itoophiyaa bulchaa jiru dirooniiwwan kanneen fayyadamuuf maaltu isa dirqisiise kan jedhus qophii mil'uu tibbanaa har'aa keessatti ilaalla. Madaala dirree waraanaa yookaan ammoo haala dirree waraanaa dirooniiwwan jijjiiran kun Itoophiyaa keessatti maal hojjetanii dirree waraanaa ammoo akkamitti jijjiiran yookaan akkaataa waraanaa dirree waraanaa jiru akkamitti jijjiiran kan jedhus bal'isne ilaalla. Ansaraa Isabaatiin gama ogummaa kaameraatiin mil'uu tibbanaa isin biraan ga'uuf Abdii Jamaal qophaa'ee jira. Kun mil'uu tibbanaati. Yeroo ammaa hidhannoo meeshaalee waraanaa keessaa dirooniin madaala waraanaa dirree lolaatti jijjiiruun shora ol'aanaa taphataatii jira. Hidhannoon diroonii biyyoota guddataniif hidhannoo humna isaanii ittiin argisiisan yommuu ta'u, biyyoota hiyyeeyyii keessatti ammoo lubbuu lammiilee nagaa balleessuu hamma bu'uuraalee misooma hawaasaa barbadeessuutti dhimma itti bahamaatii jira. Waraana waliinii Liibiyaa biyyoonni gurguddatan bulchiinsa Muhammad Gaadaafi aangoo irraa buusuuf haleellaa diroonii fayyadamaniin biyya peetirooliyoomii fi gaazaan badhaate akkasumas biyya gamoo babbareedaan miidhagdee onkuteessuun caccabsanii balleessaniitii jiru. Waraana waliinii Siiriyaa keessatti adeemsifamuuf humni qilleensaa gamoowwan Siiriyaa misaa'iloota gurguddaan tumee lubbuu lammiilee kumaatamaa gamoo jalatti awwaaleetii jira. Ameerikaan biyya Saddam Huseen Iraaqin qabachuu fi Saddam Huseeniin aangoo irraa buusuuf lola banteen Iraaqin digdee barbadeessiteetii jirti. Palestaayinii fi Yaman haaluma wal fakkaatuun xayyaarota biyyoota irree jabaa qabaniin caccabaniitii jiru. Biyyoonni diinagdeen badhaadhan irree isaanii walitti argisiisuuf allaattii lubbuu hin qabneen ibidda biyyoota hiyyeeyyii irratti yoo harcaasanii fi harcaasisiisan lammiileen hiyyeeyyiin hiyyummaa waliin gamoo keessatti awwaalamaati jiru. Ameerikaan leellistoota amantii Islaamaa Al-Shabaab, Al-Qaayidaa, ISIS, Boko Haram addunyaa irraa balleessa jechuun diroonii waraanaa MQ-9 Reaper jedhamu oomishuun Siiriyaa, Iraaq, Iraan, Palestine, Somaaliyaa yoo ittiin tumtum Chaayinaa fi Tarkiin, Raashiyaa fi Iraan Ameerikaan dorgomuuf diroonii waraanaa oomishuun biyyoota hiyyeeyyii akka Itoophiyaatti gurguruun lammiilee qulqulluu ittiin fixaatii jiru. Dirooniin ergama basaasuu fi haleellaa kennamee fiixaan baasuuf bu'aa waraanaa addunyaa irratti jijjiiruu isaatiif ragaan lola Azerbaaijaanii fi Armeeniyaa, lola Iraanii fi Ameerikaa, lola waliinii Yaman, warraaqsa Liibiyaa fi waraana waliinii Itoophiyaa jidduutti adeemsifameedha. Waraana Itoophiyaa humnoota mootummaa federaalaa tumsanii fi finciltoota jidduutti adeemsifamaa jiruun humnoonni alaa hirmaatuun madaala waraanaa jijjiiruu cinatti lammiilee nagaa hiyyummaa waliin mana irratti gubuun awwaalaatii jiru.
humnoonni alaam finfinnee tumsuun bosona oromiyaa fi gaarreen tigraay tumaa turanii fi jiran chaayinaan xayyaara waraanaa nammaleessaam wing long one kan misaa'ila TL2 yookaan air to ground missiles jedhamu hidhatu gamtaa emireetota arabaam meeshaalee waraanaa mortara 120 mm mortar jedhamu drone vertical take off and landing yookaan VTOL akkasumas drone wing long one jedhamaniin Iraan ammoo drone waraanaa Muhajar 6 fi misaa'ila yookaan bombii jihem the precision guided munition jedhamu Turkey namom drone warana Bayraktar TB2 fi bombi yokan misailam MAML yokan smart macro munition jedhamun hidhatun warana walini Ethiopia keessatti wayta hirmaatan Eertiraa fi Soomaaliyaan humna warana hidhannoo guutuu qabuun warana Ethiopiaatti hirmaachuun madaala warana walini Ethiopia jijjiiruu fi cabinsa mirga namoomaa hamam hordofsiisuu keessatti shoora olaanaa taphataniiti jiru. hidhannoo xayyaara waraanaam nammaleessaa yookaan diroonii chaayinaam Tarkii fi Iraan Ameerikaan dorgomuuf hidhattum Itoophiyaan ammoo lammii ofii ittiin barbadeessuuf hidhatti waraana Itoophiyaa ji'oota 15f humnoota mootummaa federaalaa tumsaniif finciltoota jidduutti adeemsifamaa jiruun mootummaan federaalaa diroonii chaayinaa wing long one hamma diroonii Iraan Muhajar 6tti diroonii Turkey Bayraktar TB2 hammam drone Dubai vertical take off landing yokan VTOL fi wing long one itim dhimma itti baheeti jira akka marsariitii waniifim gabaasaaleen garagaraa mul'isanitti bara 2021 darbe keessaa Itoophiyaan lola finciltoota wajjin adeemsisaa jirtuuf xayyaarota waraanaa nammaleessaa biyyoota garagaraa irraa galchiteeti jirti marsariitiin Oryx jedhamu gabaasa amajjii 6 bara 2022 qabatee baheen Itoophiyaan drone yokan xayyaaram waraanaa nammaleessaa chaayinaam wing long one baay'inni isaa 9 drone Iraan Muhajar 6 lamaa fi drone gamtaa Emireetota Arabaam vertical take off and landing jedhamu kan helikooftara fakkaatu hedduu gara biyyaa galchitee jirti jedhama. Itoophiyaan baatii fulbaanaam bara 2021 keessaa drone wing long one baay'inni isaa 3 ta'an chaayinaa kanneen biroo 6 ammoo baatii Sadasa bara 2021 keessaa gamtaa Emireetota Arabaa irraa walumatti diroonii abbaan qabeenyummaa isaa China wing long one 9 gara biyyaa galchiteeti jirti akka gabaasa marsariitii kanaatti dirooniin waraanaa abbaan qabeenyummaa isaa China wing long one jedhamu lola Itoophiyaa irratti qooda fudhachuuf hamma baatii Sadasa bara 2021 kan Itoophiyaan galchite dirooniiwwan 9 drone kun sadarkaa idil addunyaatti drone barbaadamaa ta'ee fi drone Ameerikaatiin kan dorgomaa jirudha. Drooniiwwan waraanaa nammaleessaa gamtaa Emireetota Arabaam Sadasa bara 2020 yeroo waraanni Finfinnee fi Maqalee jidduutti jalqabu irraa eegalee Finfinnee tumsuun adda waraanaatti hirmaataa turan jedha gabaasni kun. Hangamuu ragaan mirkaneessuu baatus yoo jedhu marsariitiin Oryx jedhamu kun dirooniin Dubai buufata humna qilleensaa Eertiraa Asab irraa ka'uun haleellaa humnoota waraanaa Tigraay irratti raawwataa ture jedha. akkasumas saayibarii misaa'ilotaa fi sistema rokkeetti TPLF irratti haleellaa raawwata akka tures eereeti jira. Dhimma saayibarii misaa'ilotaa fi sistema rokkeetti TPLF hidhatee barbadeessuu irratti Abiy Ahmad Sadasa 6 bara 2020 ibsa kenneen meeshaalee waraanaa TPLF hidhatee barbadeessinee jirra jechuun dubbateeti ture. የኢትዮጵያ ሕዝብ ከሌላው ሀብት ላይ ቀንሶ ሀገሩን ለመከላከል የገዛቸውን ዋና ዋና ትጥቆች፣ ሚሳይሎች፣ ሮኬቶች በመጠቀም ጥፋት ማካሄድ እንዳይችል አቅሙን ማዳከም ነበር። ወሳኝ ሀገራዊ ሀብቶችና ትጥቆች የመታደግ ስራ ነበር። ከዚህ አንጻር በባድመ ግንባር፣ በጾረና፣ በዛላምበሳ
በዋና ዋና ቦታ ተሰልፈው ያሉ የሰራዊት አባላትና ትጥቆቻቸው ሙሉ በሙሉ ከጠላት ፍላጎት ውጭ እንዲሆኑ ማድረግ ተችሏል። Ragaan saatalaaytii irraa argame akka mul'isutti dirooniin Wingilongiwwan Chaayinaa fi gamtaa Imireetota Arabaa irraa gara Itoophiyaa galan buufata humna qilleensa Itoophiyaa Bishooftuu Harar Meedaa keessatti argamaniiti jiru. Humni qilleensa Itoophiyaa akkuma xayyaaronni waraanaa nammaleessaa kun Chaayinaa fi Dubaay irraa gara biyyaa seenaniin buufata haaraa dirooniiwwan kun keessa qubatan Harar Meedaatti ijaarsisee jira. Ragaan kun ijaarsa buufata diroonii Wingilongiwwaniif buufata humna qilleensa Itoophiyaa Bishooftuu Harar Meedaa keessatti ijaaramaa jiruuti. Wingilongiwwan Dubaay irraa gara Itoophiyaatti galee ji'a tokko booda haleellaa kibba Tigraayitti misaa'ila Chaayinaa Blue Arrow 7 Air to Ground Missiles jedhamu furguggeessuun raawwateen namoota 42 ajjeesee 150 ol madeesse. Dirooniin Iraan Muhajir 6 baay'inni isaa lama ta'e ammoo erga baatii hagayya bara 2020 keessa gara Itoophiyaa galee buufata humna qilleensaa kaaba baha Itoophiyaa magaalaa Samaraa keessa qubsiifamee booda muddee bara 2021 irraa jalqabuun buufata humna qilleensaa Itoophiyaa Bishooftuu Harar Meedaa keessatti argamu ragaan saatalaayitii kun ifoomseetii jira. Xayyaarri waraanaa nammaleessaa Iraan Muhajir 6 jalqaba akka gara biyyaa seeneen Affaar keessa buufata humna qilleensaa magaalaa Samaraa qubsiifame. Kunis humnoota Tigraay rukutuuf buufata tarsiimoof filatameedha. Erga baatii sadaasaa keessa humnoonni Tigraay gara duubaatti deebi'uu labsanii booda Muhajir 6 buufata humna qilleensaa Samaraa irraa gara Bishooftuu Harar Meedaatti geeffame. Lola waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa giddu galeessaa jidduutti adeemsifamaa jiruuf mootummaan Abiy Ahmad diroonii Iraan Muhajir 6 jedhamuu fi misaa'ila Gehem 5 Precision Guided Munition jedhamu hidhatuun lolaati jira. Muhajir 6 buufata humna qilleensaa Samaraa irraa ergam humnoota TPLF reebaa ture booda gara buufata humna qilleensaa Bishooftuu dhufe. Jalqaba baatii amajjii bara 2022 Bishooftuu irraa ammoo hidhannoo isaa Gehem 5 Precision Guided Munition jedhamu hidhachuun Beneshaangul Gumuz buufata humna qilleensaa Asoosaa qubate. Kun ammoo waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa lixaa keessa socho'u adamsuuf jedham maarsariitiin kuni. Dirooniiwwan waraanaa Muhajir 6 Qodsi Aviation Industry Company jedhamuun kan oomishaman yoo ta'u misaa'ila yookaan bombii qilleensa irraa lafatti furguggeeffamu kan bakka xiyyeeffatame kallattiin rukutee barbadeessuun Gehem 5 Precision Guided Munition jedhamu hidhachuun beekama. Dirooniiwwan Muhajir 6 jedhamu isa suuraa irraa mul'atu kana yommuu ta'u misaa'illi inni hidhatus isa kana. Finfinneen waraana bilisummaa Oromoo adamsuuf hidhannoo kana hidhattee Oromiyaa lixaa haleelaati jirti. Buufanni humna qilleensaa Asoosaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa adamsuuf mijataadha jedhameet amanama. Erga hagayya bara 2021 humni ittisa Tigraay fi waraanni bilisummaa Oromoo tumsa waraanaa tolfatanii booda mootummaan Abiy Ahmad humna qilleensaa Itoophiyaa fi xayyaara waraanaa nammaleessaa yookaan diroonii Iraan, Tarkii, Chaayinaa fi gamtaa Imireetota Arabaa fayyadamuun naannoo finciltoonni to'atan haleelaa tureetii jira. Dirooniiwwan waraanaa kunniinis walii galtee humnoonni kunniin tolfatan hordofuun gara Itoophiyaatti bal'inaan seenanii. Haleellaan kun godina addaa saba Oromoo Walloo kan humni waloo waraana bilisummaa Oromoo fi humni ittisa Tigraay to'atan dabalatee lixa Oromiyaa kan waraanni bilisummaa Oromoo dirree lixaa keessa socho'uu fi naannoo Tigraayitti raawwatamaati ture. Godina addaa saba Oromoo Wallootti haleellaa marsaa 55f dirooniiwwan biyyoota alaa kanaan humni qilleensaa Itoophiyaa kamisee baatee harxummaa fursee Caffaa Roobit Caffaaru keessaa Garbii Makkannaam Luugoom Mataa Horaam Qabbanaayam Jawwaaham Burqaa Garbii fi Sakaallaa iddoowwan jedhamanitti raawwateen namoonni nagaa 70 ol ajjeefamaniiti jiru. Dhibbootaan kanneen lakkaa'aman miidhamaniiti jiru. Haleellaa kanaan daa'imman waggaa 2 kaasee hanga maanguddoota ganna 90tti hawwan ulfaa fi qaama miidhamtoonni balaa kanaan dhumaniiti jiru.
Haaluma wal fakkaatuun haleellaa diroonii Oromiyaa dhihaa keessatti maqaa finciltoota barbadeessuutiin raawwatameen lubbuun lammiilee nagaa yoo barbadaa'u bu'uuraaleen hawaasaa fi manneen jireenya uummataa hedduun barbadaa'anii jiru. Jalqaba ji'a Amajjii bara 2020 meeshaa waraanaa Gehinfaayish yookaan Precision Guided Munition godina Qeellam Wallaggaa naannoo magaalaa Gidaamitti haleellaa raawwachuun miidhaa lammiilee nagaa irratti dhaqqabsiisuu isaa maarsariitiin Oryx ragaa saatalaayitiin deeggaree ibseetii jira. Mootummaan Bilisiginnaa waraana bilisummaa Oromiyaa keessa socho'aa jiru haleeluuf diroonii Iraan Muhaajir 6 kan misaa'ila armaan olitti dubbanne kana hidhatee wayita fayyadamuun finciltoota Tigraay rukutuuf ammoo dirooniin Tarkii Bayraktar TB2 kan misaa'ila MAML yookaan Smart Macro Munition jedhamu hidhatee dhimma itti bahaatii jira. Muhaajir 6 buufata humna qilleensaa Asoosaa qubachuun waraana bilisummaa Oromoo adamsaatii jira. Bayraktar TB2 ammoo buufata humna qilleensaa Bahar Daar qubachuun Tigraay haleelaatii jira. Wing Long 1 kan Chaayinaaf gamtaa Emireetota Arabaa buufata humna qilleensaa Bishooftuu Harar Meedaa qubatee akka jiru ragaaleen saatalaayitii ni mul'isu. Haleellaa diroonii kana ilaalchisuun ajajaan humna qilleensaa Itoophiyaa Jeneraal Yilmaa Mardaasaa gaafii fi deebii OBN wajjin taasiseen hidhannoo diroonii helikoophtaraa fi kanneen biroo fayyadamoo lola irratti hirmaatu kan amane yoo ta'u garuu humni qilleensaa tarkaanfii fudhataa tureen lammiilee nagaa dhaabbilee amantii fi manneen uummataa irratti tarkaanfii hin fudhanneem diinni uummata wajjin wal make jenneem uummata wajjin hirrukunnu jedheetii ture. በራሪዎቻችን መሳሪያ ጭኖ ሄዶ ሁኔታው ካላማራቸው ምክንያቱም በዲሲፕሊን ስለሰለጠኑና ስለታነጹ ሁኔታው ካላማራቸው የሰው ስብስብ መንደር ቤተክርስቲያን መስጊድ እንደኚህ አይነት ሆኖ ካላማራቸው የጫኑትን መሳሪያ ጭኖ ጠላት እያዩ ይዘው ይመጣሉ። በምንም አይነት በአየር ኃይል ወይም በስተትም ይሁን አውቀንም ሳናቀም ሲቪል ላይ ጠላት በሚያወራው አናደርስም አላደረስንም ለወደፊትም አይደርስም። ሲቪሊ መኔን ኡመታም ዳብሌ አመንቲ ረቲም kan haleellaa hin fudhanneem daa'imman ganna lamaati hamma maanguddoota ganna 90 walloo keessatti Oromiyaa lixaaf bahaa keessatti hambaa seenaa masgiida Najjaashii Tigraay keessatti manneen ummata naannawa Maqalee fi guutummaa Tigraay keessatti eenyutu haleellaa raawwateen gaafii jedhuuf deebii ajajaa humna qilleensa Itoophiyaa Jeneraal Yilmaa Mardaasaatiif dhiifnaam sababni isaa finciltoonni hidhannoo humna qilleensaa waan hin qabneef carraa kamiinuu haleellaa humna qilleensaa raawwachuu hin danda'an waan ta'eef hidhannoo diroonii waraanaa biyyoota akka Chaayinaa, Iraan, Tarkiif gamtaa Emireetota Arabaa Itoophiyaan hidhatte ilaalchisuun gabaasa bal'aa kan baase gaazexaan Poolitikoom bara 2022 haleellaa humni qilleensa Itoophiyaa naannoo Tigraayitti raawwateen dirooniin Tarkii Bayraktar TB2 ta'uu ragaaleen saatalaayitiin argisiisan jechuun gabaaseem. Gaazexaan Poolitikoom waa'ee hidhannoo Bayraktar TB2 Itoophiyaan hidhattee yoo dubbatu Tarkiin al-ergii dirooniitiin guddachaa deemuun pirezidaantii isii Rajab Xayyib Erdogaaniif miira sabboonummaa biyyaalessaati yommuu jedhu garuu waraana Itoophiyaa ji'oota 15f adeemsifame keessatti xayyaarri nammaleessaa Tarkiin lubbuu lammiilee nagaa ciraa turuu hordofee biyyoonni miseensa neetoo Finfinneen akka itti hin fayyadamne dhiibbaa taasisaa turan jedha. Humnoonni Finfinnee deeggaran akkuma xayyaarri waraanaa nammaleessaa hidhannoo murteessaa ta'aa dhufeen adda bilisummaa uummata Tigraay kan waggoota 13f Itoophiyaa bulchaa ture ittiin haleeluu jalqabe jedha. Ogeessonni waraanaa akka jedhanitti Finfinneen yookaan mootummaan federaalaa diroonii Ankaaraa qofa irraa kan bite osoo hin taane Teheraan, Beejingii fi Dubaay irraas bite jedha. Gaazexaan kun haleellaa amajjii 7 bara 2021 Tigraay magaalaa Daddabiit mana barumsaa ummanni waraanaan buqqee keessa qubate haleeluu geggeessitoota Tigraay fi hojjettoota gargaarsaa irraa qulqulleeffadhe jechuun waa'ee haleellaa diroonii Ankaaraa Itoophiyaan hidhattee maamiltoota isaa dubbisiise. Egaa ogeeyyiin waraanaa dhaabbata biyya Neezerlaandii kan dhimma nageenyaa irratti hojjetu Paaksi jedhamuu fi dhaabbanni mirga ilmaan namaatiif qabsaa'u Amnesty International
ragaa caccabaa dhukaa argame irraa dhaabbachuun diroonii Tarkii Bayraktar TB2 misaa'ila Tarkii MAML yookaan Smart Macro Munition jedhamuun haleellaa raawwate jedhu. Misaa'illi MAML yookaan Smart Macro Munition jedhamu kun dhaabbata Tarkii Rocket Saniin kan oomishamu yoo ta'u yeroo baay'ee diroonii Bayraktar TB2 hidhata. Kan oomishames diroonii Bayraktar TB2 hidhachiisuuf. Caccabaan dhukaa suuraa kana irraa mul'atu caccabaa misaa'ilaa MAML jedhamu kanaati. Dirooniin Bayraktar TB2 kaampaanii Baykar Defense jedhamuun raayyaa ittisa biyya Tarkiitiif kan hojjetame yoo ta'u booda irra gabaa meeshaa waraanaa alaatiif dhiyaate. Gaazexaan Politikom haleellaa Bayraktar TB2 lammiilee Itoophiyaa irratti jalqaba bara 2022 kana keessa raawwate irratti yaada Ankaaraa fi Finfinnee fudhachuuf yaalii taasisus akka hin milkaa'in ibseetii jira. Itoophiyaan finciltoota Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo haleeluuf diroonii fayyadamteen uummata qulqulluu hidhannoo hin qabne 300 ol ajjeesuun hojjettoota gargaarsaa naaf mirkaneessan jedha. Gaazexaan kun gabaasa hojjete kanaani. Finciltoonni gaarreen Tigraay fi bosona Oromiyaa akka garee mootummaa federaalaa hidhannoo diroonii kan hin qabne kan jedhu gabaasni gaazexaa Politikoo kun haleellaa amajjii 15 bara 2022 Maayica'u Koramii fi Samratti raawwateen namoonni nagaa 12 ajjeefamanii jiru jedha. Dhaabbata Paaksi jedhamutti hoogganaan dhimma meeshaalee waraanaa balaafamoo hir'isuu irratti hojjetu Wim Zijinaanbarg haleellaan Tigraayitti raawwate misaa'ila hamaa MAML jedhamu ta'uu ragaa baheetii jira. Zijinaanbarg waa'ee diroonii kanaa yoo dubbatu dirooniin kun gara biyyoota biraa ergamuu hin qabu ture. Tarkiin bara 2013 dhaabbata mootummoota tokkoomanii wajjin waa'ee daldala meeshaa waraanaa irratti waliigaltee mallatteessitee turte. Waliigaltichis biyya kamuu keessatti meeshaan waraanaa Tarkiin oomishaman sarbama mirga namoomaa akka hin raawwanne kan jedhudha. Garuu dirooniin waraanaa biyya Tarkiin Bayraktar TB2 fi misaa'illi MAML jedhamu lubbuu qulqulloota Itoophiyaa keessatti duguugaa jira jechuun ibseetii jira. Ragaan muddee 16 bara 2021 saatalaayitii irraa argame akka mul'isutti buufata xayyaaraa humna qilleensaa Bahar Daar keessatti kan argame diroonii baaldeen isaa meetira 12 dheeratuu fi dheerinni isaa immoo meetira 6.5 ta'ee diroonii Tarkii Bayraktar TB2 dha. Dhaabbanni biyya Neezerlaandii Paaksi jedhamu gabaasa amajjii 11 bara 2022 qabatee baheen ragaan saatalaayitii haaraa akka mul'isutti Bayraktar TB2 buufata humna qilleensaa magaalaa guddoo Itoophiyaa Finfinnee irraa gara kibbaatti argamtu Bishooftuu Harar Meedaa keessattis akka argame eereetii jira. Kun ammoo dirooniiwwan Mohajer 6 fi Winglongiiwwan dhaabbanni qorannoo Beelingi Katii fi Paaksiin qorannoo adeemsisuun mirkaneessan malee gosa diroonii isa sadaffaadha jechuun gabaase. Muddee 9 bara 2021 ragaan saatalaayitii irraa argame akka mul'isutti Harar Meedaa keessatti dirooniin baaldeen isaa meetira 12 fi dheerinni isaa meetira 6.5 ta'ee argameetii jira. Sadaasa 11 bara 2021 ammoo kaaba bahaa Itoophiyaa magaalaa Karra Qoree irraa viidiyoon Bayraktar TB2 Itoophiyaa keessa jiraachuu argisiisuun mul'atee jira jedha gabaasni kun. Amnesty International keessatti garee walitti bu'iinsaatti gorsaan meeshaa waraanaa Brain Kastner dirooniin Tarkii misaa'ila MAML hidhachuun haleellaa raawwachuun ragaa bahe. Tarkiin hidhannoo diroonii kana kan gara biyyoota alaatti gurguruu jalqabde bara 2020 waraana guyyoota 44f bakka Nagorno Karabakh jedhamu irratti Azerbaaijaanii fi Armeeniyaa jidduutti adeemsifame irratti. Lola kana irratti Tarkiin Azerbaaijaaniif Bayraktar TB2 dhiyeessaa turte. Baatii fulbaanaa bara 2021 keessa immoo biyyoota Afrikaa keessaa Morookoo fi Tuuniiziyaan diroonii Bayraktar TB2 kana bitaniitii jiru. Naayijeeriyaa fi Angoolaanis fedhii xayyaara waraanaa nammaleessaa kanaaf qaban argisiisaniitii jiru. Itoophiyaa fi Tarkiin Finfinnee fi Ankaaraan Abiy Ahmad Alii fi Rajib Tayyib Erdogan
baatii hagayyaa keessa dhimma damee bishaanii faayinaansii fi waraanaa irratti walii galtee mallatteessanii jiru. Abiy Ahmed Ankaaratti imaluun jila Erdogan wajjin mari'atuun walii galtee diroonii kana akka mallatteessan dubbatama. Erga sanii kaasee haleellaan Bayraktar TB2 misaa'ila MAML hidhachuun raawwatuun lubbuu nama qulqulluu hedduu ciraatii jira. Dirooniin gamtaa Emireetota Arabaa vertical take off and landing yookaan VTOL jedhamuun hedduun isaa waraana Itoophiyaatti hirmaatu isa gabaasni mul'isuun onkoloolessa 5 bara 2021 maarsariitii Orex irratti baheetii jira. Gamtaan Emireetota Arabaa sadaasa bara 2020 yeroo waraanni Abuutii fi bulchiinsa Abiy Ahmed jidduutti jalqabee kaasee xayyaarota waraanaa nammaleessaatiin bulchiinsa Abiy Ahmed tumsitee waraanicha irraa qooda fudhatteetii jirti. Dirooniin nammaleessaa gamtaa Emireetota Arabaa VTOL yookaan vertical take off and landing samii Tigraay jalatti moortaram 120 mm moortar jedhamu hidhachuun dachii Tigraay irratti hawaasa nagaa tumaa turuu isaa ibsa. Mootummaan gamtaa Emireetota Arabaa mootummaa Abiy Ahmed deeggaruu isaa qabatamaan argisiise kan jedhu barruun Orex kun xayyaarri fe'iinsaa guddaan lakkoofsa 76 qabuun buufata humna qilleensaa Itoophiyaa Bishooftuu fi Dubaay gidduu deddeebi'aa ture jedha. Akkaataa meeshaalee waraanaa fi dirooniiwwan Dubaay Itoophiyaatti galan yoo ibsu. Xayyaarri fe'iinsaa biyyoota lamaan gidduu deddeebi'aa ture meeshaalee waraanaa lolaa Tigraayiif oolan akka fe'aa ture shakkii hin qabu jedha barruun kun. Gamtaan Emireetota Arabaa diroonii abbaan qabeenyummaa isaa Chaayinaa ta'e Wing Long waaniin alatti diroonii vertical take off and landing jedhaman gara Itoophiyaa galchuun lola Itoophiyaa keessatti hirmaatee akka jirus ibseetii jira. Dirooniiwwan sadiin Chaayinaa irraa kallattiin gara Itoophiyaa dhufan yoo ibsu maarsariitiin kun gabaasa onkoloolessa 11 bara 2021 qabatee baheen diroonii nammaleessaa Chaayinaa Wing Long jedhamu bakka oomisha isaa Chaayinaa Chengdu irraa fe'amuun buufata humna qilleensaa Itoophiyaa Harar Meedaa qubsiifamuu isaa ragaa saatalaayitii irraa argame ni mirkaneessa jedha. Fulbaana 17 bara 2021 Wing Long bakka oomisha isaa Chengdu irraa xayyaara Antonov Ukraine lakkoofsa gabatee 124 fe'amee buufata Pakistan Islamabad erga qubatee booda kallattiin buufata humna qilleensaa Itoophiyaa Bishooftuu yookaan Harar Meedaa qubsiifamuu isaa ragaan saatalaayitii irraa argame kun ni mul'isa. Dirooniin Wing Long waan yeroo ammaa sadarkaa idil addunyaatti diroonii filatamaa fi gabaa irratti barbaadamaa jirudha. Dirooniin kun sa'aatii 24 hammam 48 walitti fufiinsaan qilleensa irra kan turu yommuu ta'u sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 370 barrisuu danda'a. Bombiin rokkeettii fi misaa'iloota dabalatee meeshaalee waraanaa qilleensa irraan furguggeeffamuu danda'an hedduun hidhachuun bakka barbaadame dhaqqabee barbadeessuu diroonii danda'udha. Gamtaan Emireetota Arabaa diroonii waraanaa dhiyeessuun cinatti meeshaalee waraanaa gosa garaagaraa fi konkolaattota mootummaa Itoophiyaatiif dhiyeessuun waraana Itoophiyaa keessatti bal'inaan hirmaatu isaa ragaaleen baay'een akka mul'isan miidiyaa warra Kwaatar Aljaziiraan mirkaneesseetii jira. Aljaziiraan qorannoo adeemseen baatii fulbaanaa bara 2021 irraa hammam sadaasa bara 2021 gidduutti xayyaaronni dhoksaan meeshaalee waraanaa fe'atan 93 tokkummaa Emireetota Arabaa yookaan United Arab Emirates irraa gara Itoophiyaatti balali'uu mirkaneeffadhee jira jedhe. Ragaaleen suuraa saatalaayitii Aljaziiraan argate dirooniiwwan waraanaa Chaayinaa Wing Long waan jedhaman dabalatee xayyaaronni waraanaa United Arab Emirates buufata xayyaaraa Seewihaan irraa fe'amanii gara Itoophiyaa seensifaman buufata xayyaaraa Bishooftuutti argamuun Harar Meedaa qubsiifamuu isaa mul'isa. Jalqaba baatii sadaasaa keessa ragaan OMN argate akka mul'isutti mootummaan Itoophiyaa rokkeettiiwwan jaaming rokkeettii jedhaman 860 kan Cu-25 rokkeettii jedhamuun beekaman 9 bombiiwwan xayyaaraa gosa garaagaraa 479 biyyoota Arabaa irraa gara Itoophiyaa galche.
Qorannoon wal fakkaatuun garee biilingii katiin adeemsifameen ragaalee suuraa saatalaayitii fi daawwannaa Abiyyi Ahmad buufata xayyaaraa Samaratti kanaan dura taasisaniin turanii wal qabateen suuraalee ba'an irraa walitti qabateen mootummaan Itoophiyaa waraana geggeessaa jiruuf dirooniiwwan waraanaa Iraan Mohajer 6 jedhamuun beekaman kan misaa'ila hidhachuuf danda'anitti dhimma bahan jechuun ifoomseetii jira. Sirna imperialistootaa yookaan nugusoota Itoophiyaa jedhamuun kan waamamaa jiru biltsiginnaan waraana Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiruuf diroonii warra Iraan, Tarkii, Chaayinaaf gamtaa Emireetota Arabaa fayyadamuu isaanii gabaasaaleen mirkaneessan bahaatii jiru. Dhiyeenya immoo diroonota gabaa addunyaa irratti barbaadamanii fi madaala waraanaa dirree lolaatti jijjiiran kanneen akka Winglong 1 Mohajer 6 Bayraktar TB2 hidhachuun lola irratti argama. Walumaa galatti bulchiinsi Abiyyi Ahmad finciltoota bosona Oromiyaa fi gaarreen Tigraay keessatti quuqaa aangoo isaatiif ta'an hobbaafachuuf xayyaarota waraanaa nammaleessaa China Winglong 1 Turkey Bayraktar TB2 Iran Mohajer 6 Dubai vertical take off and landing fi Winglong 1 jedhaman gara Itoophiyaa galcheetii jira. Gabaasawwan garaagaraa akka mul'isanitti Abiyyi Ahmad baatii hagayyaa bara 2021 keessa diroonii Iraan Mohajer 6 gara biyyaatti galche. Baatii fulbaanaa bara 2021 keessa immoo diroonii China Winglong 1 jedhaman 3 gara biyyaatti galche. Baatii sadaasaa bara 2021 keessa immoo diroonii abbaan qabeenyummaa isaa Chaayinaa baay'inni isaa 6 ta'e